Bona. Bona. Oh, Kamiin naa garte. eenyudha? Waa ta'e irra hin jira. Ana doo waan ta'e yeroo jiraatte ni dhalli ka dhufeera amnan ni gartani. Dhiifama obboleessa hiriyaa koo tokko ni gaara. Waa ta'eetiin cannaqamaadhaan immoo. Hiriyaa maalii anu mala? Inni sun anuma amanni ta'e gaara. Eenyu? Hiriyichi ke dagoono. Dagoo ni gaara Dagoodha maarree ni ilaallatti. Aladii. Dagaaga. Maal kun? Jijjiira yoon isin. Bara jijjiira. Eessa walteeyyu eessaa moo fidattee bitatteeyyu? Jaan ta'e tana irratti agartee beektooti. Isuma qabnu miidhagina. Isa kanan jedhe roobo. Kanama maal gootare. Maal gootare miila cimaa waan cimaan qaba. Sara qofa akkas bareeddee baartare. Maaga wanatti immoo himi? Yoonatti himi? Yeroo tokko tokko iji keenyas baddeetti miti reetu diishii irra qorqoorroon nutti tolu badhamu aduun isaa baay'ee nama rakkisa. Anaaf hin bitture maaga anaafis biti qaba. Rakkinan qabu dhugaa. Siniif hin barbaachisu. Siniif hin barbaachisu. Akkamitti? Galata Yesuus. Maali haa balteerra immoo? Hojii xinqii hojii taammirirra oole. Maali inni qalamii dibbuu jalqabde? Waa ta'e ibsaa sirreessee mana keessa finishingii wayii naa xumure naani. Qalamii achumaan dibbuu jala isheen dibee achi natti ta'e. Amma sadiisima. Warra waan cimaa tokko hojjedhadhe yaadeera. Maal ta'e? Waan cimaa tokko cimdeemaa jira. Galoo bira nagaara. Hin jaallatte dagaaga. Waan jaalatamu hin jiru garuu dagaagamoo naan jenna. Dagoo hin jaallatte. Amma gabaabaa amatti dhaggeeffadhatti ishee bira nagaara. Isa waa jaalalaa jiru. Waan cimaa tokko yaadeera. Waan man sirreessuun qabarra waan an sirreessuu oolu tokko. Waanuma sirree jechuudha. Kanaafuu yommuu callisiitii kana dhasanaan hin jedhin milkaa'e qofa naan jedhu. Maali sanatti migaan immoo yoo itti natti himteen garaa koorraanis milkaa'e jedha qofa naan jedhati waan isaa koo booddee malaaltan ni sirpiraayizidhati amma milkaa'e qofa naan jedhu. Jadi kasih kan jira. Yoo natti himte garaarraa milkaa'e dheesee eebba kan biraatti sii dabala. Latti deemaa hin jiran. Waan an godhuun qaba dhaqee maal taateeti milkaa'e amma waan sitti immoo wanta yaaddoo namatti himte milkaa'uudha. Booddee moo firii isaa arguus yoo jaati moo milkaa'e naan jedhe callisi. Callu dhee osoo hin beeku walii isaan beekee moo? Turatti milkaa'e fiixaan bahe naan jedhe. Dago lafa dhatutti fiixaan bahe milkaa'e. Ani moo hojiin dhagaa hojiitti beekachaa jira. Jabaadhaati amma dhageeti. Isa kanan balleessa. Fuula kee dibsiisii goota sassaabe. Ata dhugaa milkaa'e bakka wala garra bood. Nam milkaa'e yaaddee natti. Hai, barbaachisu ka'u barbaachisu. Sumadhaa garuu? Anu wala. Haalaa diiyaasporaa fakkaatee dhufteedha. Miti moon. Dhamoot? Maal taateeti? Ani diishii meeqan sirreessaa wala ana mini kan meeshaalee diishii gaggeessu. Har'a diishiirra hin baane jedha. Har'a maal hojjeta diishii kana? Har'a akkasiin haa ta'u moo jaarsa nafa keessaa moo akkasiin ta'e? Akkasitti faaraa si fakkeessa. Maal fuudhe? Eessaa ta'u? Akkasitti ta'u? Dhiisa akkasii moo maqaa jirta gaa? Jira. Kama dara? Kamati? Maal akkamati maal jedha akkasitti si ilaalu? Sin tursiise? Maal taatudha? Xiqqoo maal goota gaa gaafa akkasiin adeemtu adeemsa akka hidhattee adeemu fiiguun barbaachisaa miti yoo akkasittiin gaafa manaa baatu suutee itti adeemuu qabda. Maaliif maal akkasiin uffattee gaafa fiiduu namtu maal siin jedha? Maal alchistee moo akkas bareeddee baate? Dhimma hunda asumatti bareeduu fedheeni garuu dhimma cimaa tokko akkati naaf hojjettuufidha. Kan iyyuu bakka kanatti as taa'achiin jedhee fi as teessee waanuma guddaa tokko naaf hojjettaadha. Bakkuma kana duubaatti. Maali si hojjedhas ta'e? Waanuma guddaa tokko. Tolee na jedhii waanuma guddaa tokko waanuma yeroo baay'ee wanta na dhibbisu tokko jira beektaa iddoon taa'e nama dhaabatu jira. Isee mana sirreessitaa waan moositti cimoo miti. Waan gochuu danda'udha? Wanti gochuu dandeessu miti ta'eeti maaliif ni hojii naaf rakkadhoo dees rakkisa dhufe? Akkas ta'anii immoo siif rakkachuun argameeti. Akkasii jettuudha. Anaaf qofa immoo rakkatta miti. Maal taateeti? Hiriyaa kee mataa ishee
Hiriyaa koo. Hiriyaa makkee. Shifa? Meetiin. Meetii? Meetiinis hiriyaa makkee dhadheen gadoo seenaa hojii wal barsiiste. Isin beekottee nu gante ishee. Wal beektu turtaniis? Maal jechuudha. Maal seenaan baay'ee manatti haaraa turte isheen taate garuu. Maal akka isheen taate maalitti beekaa fanni garuu fayyuma waan biraa artee jirti yoo ta'e malee isheen biraa wal bebbeennaam. Isinitti wal beenna garuu meetiin hiriyaa waan qabdu wayiidha hiriyaa dhiiraa. Kiyyaa kan jedhamu wayii qabdi. Maqaa isaa yoo beektaa ta'u. Maali? Siinimmoo maalti godhataa noo hojiin kun salphachuu fedha. Kan dura sitti dhibnee mucaa ta'e hiriyaa illee kunaa minadhe. Kiyyaadhaan. Isadha. Kiyyaa. Eessuma dhaqunni. Kunoo kanuma sitti muudhaan immoo sadayyuun seene malee yaadaan hin qabne gaafa sanas akka ta'e yaadaan hin qabeen jiruufidha malee. Kiyyaan baay'ee ijoollee waan dubbaa biratti argaman hin danda'u meetitti himuu yaaleen ture yeroo tokko garuu ciruma ta'uu dide. Sidha jechaadhaan seenaan kan dura. Na arrabsitee fayyumaan gatii mannoo normaalii durba duukaa argeen itti himuu yaale ta'uuf immoo isa dhaalanni siin rakkisaa ture. Maarree? Maarree naa salphate. Anoo siluma yoonni darbuma biraan darbuu yooni asiin yeroo hundu amma sa'aatiin isaa geesseetti asiin darbaa waymeetii lafanii dhaquu lafumallee jooruu yuun beekone waymeetii bira qabu iddoo tokko dhaqa. Kanaafiyyuu asuma ani gaa maatiin kun immoo naa salphate. Oli galee ramitiire. Kanaafiyyuu akkuman sitti seenaa aggootaa badhaasa immoo qabda. Badhaasa immoo sirriitti na jedha. Silkii kee seeraan eegisiisii bilaan godha. Ciao. Ciao. Maal dagu arramoo baay'istu bareedeera wayiidha. Garam deemaa jirtu? Sa'aatii kee gattee deemaa jirtu. Dirqama dhaka sa'aatii kana manaan baanu taana waan baay'ee nu darbaa. Mamma soddaa taana. Baay'ee maqoosaa dabalteetta dubbisaa bulaa harta wayiidha. Soddaa taana walitti keenya kunoo fuudhuu fedhanii haasa. Akkasuma dirqama dhaka maal jechuudhaan kan keessa kan soddaa siniin hin godhadhu taana eenyuun hin godhadhare. Tuma nan fudhatiin maal fuudhanii. Mana waaqatu jaara saddeetti kan mana jaara. Eessa jiraatu? Boolla moo sabti galta? Mana qabdaa garuu mana kiraa fudhata. Amma teelee irratti ijaarrachaa argaa jirte teelee warra wanta inni qopheessaa. Biichicha namni si sirreessa irraa. Bara jalqabaa naaf ati biishii irratti wal barreessa. Garuu ammoo xorataan baatanii isin waggaa amma kan hojjetaniitti diishii dhugaa xorataa boo qabdu turtanii akka sooroman qabu kan keessanii. Dhufaarama diishiin xixiqqoo fa gurra keetii kun dhufaarama akka mala kee deemaa hartaa kaasaa wanti nagaasaa mudatu ka. Birrii argattan garuu dhugaatii qofatti fixinaa borci ittiin baasaa jirtan adaraaf eeggattu. Adaraa kee nyaatatti sin balleessina rakkoo hin qabu. Yaaddee kiyya. Hello. Bona. Kamal. Akkam. Nagaa dhabate. Jirtaa? Kam. Jira kunoo. Maaniree kana maal goote? Bishaantu gibbii keenya badheeti. Kana biteen deebi'aa. Maa abbaa madidde waan bitattu ture. Jira ta'eeti jiru. Seenoo seeni. Maaloo dharki kee kun immoo? Na dhukkubee. Maal taate? Maalin beekaan gidduu kana fayyuma dhukkuu barbaadde. Taayifoodiidha. Anoo bareedaam leengadhuma gaafate isin hin beeknu jette anoo kunoo gaariidha. Anoo maraattee yuun si malee taayifoodii immoo salphaadha. Mataa nama litti isheen sanas wanta maraacha yuun. Anumaan garuu anuma. Baay'ee miidhamteetti immoo fakkaata. No iddoon taanirra naa godhan isayyuu asin immoo baay'ee nama dhukkuu dhibeeta shuushii asii ta'ellee malee.
Handura godhattee beektachuudha. Maan darraa siqattee tokko. Taayifooditti nama keessaa baatu. Gaarii hojjedhutti. Gaarii hojjedhu. Sabni gaa maanni meerre dagoo? Dagoo. Waaqayyoomti isaa milkeessu dhimeetis. Maala milkaa'u. Milkaa'u roga har'a itti bareedee lafa ta'een deemadhee waaqayyoo dagoo milkeessi jedhiitiin akka radhoo jedhee waadaan agarsiisatee deeme ammoo yoonaa kadhachaa fi jira. Dhugaa waaqa. Eessa deemere? Eessa deema siin jedhe? Wayi galoo bira deema. Galoo? Wayi maagaa jechuun hin beekamu manoona shakki malee yaada koodha malee. Kiyyaa biras deemuu danda'a. Meetii biras deemee deemuu danda'a. Wanti beekamaa miti. Tarii galoo bira deemee. Isaan lamaan biraa immoo galoo biraa dhaqu. Turate tarii galoo bira deemee akka jaallatutti himachuu deema. Jaallatan immoo? Jaallatan. Maal egaa jechuun tarii hin jedhee tarii dhamma. Tole si. Immoo kiyyaa waa gochuufis ta'uu danda'a wanti beekaman hin jiru. Waan akkamii kiyyaa maal maal beekan? Maal jechuudha maaliin beekan kiyyaa sadhamna kan tollatan. Inni kanan godhaa keessaa baasee natti himu. Garuu kiyyaa bira deemaa jira. Naa bilbil. Maal eessa dhaqu waduun irraa bu'u naannoo eessa dhaqu fudhate maal eessa naqarayaan oola kinan gala meetiinis na yaaddeetti fakkaata. Namaarree rakkinaan qabu meetii moo? Meetii biraan naqa hojiis nan deemaa iddoo hojii ishees nan naqcha. Hin ariifatiin maal? Naa bilbili jedheen innaa iddoo wayiin deemaa haram silumeessitu karaatti na dhaabe malee. Baalaasii keessaa qabu maanti itti qoma turre haasudha. Maal lakki akka gootu naa bilbili. Naa bilbili boon. Oduu mattariifattaatii. Bishaan makeen irraan fatte kaa dhaabattee fudhattu silba yoo dheebataa koo jirani. Dago. Senyora cuftee darbii taatu balleessaa makeedhaan. Magaalaameeti. Teezirraa kun maal taatee kanatti cuftee nama bira darbitu seeyu jireenya koo deebii taate. Maal godhaa? Tuusii ameerikatee gaafachaa waan kiyyaa koo jireenya kana ololeeramte. Asimiti kan faana koorran geenyaan jedhe maal hin balleessa. Faana koorran geenye jechuun akka kanadha jireenya koo keessa galtee nan jeeqinna malee. Aadamni jireenya keessaan beeku karaa koorran deemaa irraa nan darbee hin gaddas nan darbee malee maal hin balleessa. Karaarra gaafa ol arginis waliin dubbisnu anaafsi. Akkas turre miti nuun. Faana koorran geenye kan. Faana koorran geenye jechuun jireenya koo keessan galii wanta jireenya koo keessa si galchuun jirudha malee nagaana dubbisee jechuudha moo? Sitti bareedeera immoo galoo biraa dhufte fakkaata. Galoon immoo eenyu? Jaalallee qabaa. Faayidaa namni hin beeku. Anu akka tasaan dhagee. Akka tasaa dhageesse. Baay'ee walirraa bareeddu immoo sitti gaafa yaadu. Yaa kee dhufee sitti namatti inni bira gee attis immoo galoo bira gaafa geessu sin beeku naan jetta. Maal jechuudha? Silaa seenaan sin beeku naan jette galoo bukkeetti. Akkamitti argatteen garuu dhugaa? Lakkiin silaafuu jaalallee miti muuta. Akkas jedhis hin jettee moo maal nutti himti isheen hiriyaa keenyadha? Isheen jaalallee attis nutti hin teetti moo? Lakki jechuun koo amma toon gaafadhee argeeniitiin natti himti gidduu kan argaa hin jiru. Gaafadhuun kan lakki wanta akkasii nu gidduu hin jiru. Daaguu na dhosi taa'ii hiriyaa turre muka dur. Walirraa fagaannaan Oromoo nu goote. Maaltu irraa fagaata waan akkasii hin jiruun siin jedhameeti. Dhugaa sii gammanna malee. Maa inni reeto inni naafte moo nama akkashee. Eenyutu? Si naafise. Aanuma dagoo maaltu na naafsiseet kiyyaadha moo? Kiyyaan jedhiniiti nan Maalar. malee wanta akkasii nu gidduu hin jiru nu gidduu. Gaaf tokko karaa irratti na argee natti toltee. Achachumaa wal fixattanii. Lakki wanta akkas jedhamu hin jiru nu noormaalii malan sin jedhaadhaan. Maa ishee bukkeetu sitti himuu danda'a. Normaalii jechuun jechuudha. Waa tokko akkasuma bakka. Maaf namni akka jedhaa isaa reessaa fidiyaa isaa namni san jaalalleewwan jedhee maaf isaa namni. Fayyuma yeroo baay'ee maal anaaf siin jaalleewwan hin beekani ammoo wayii anaaf seenaadhaan akkuma karaarra bashannanaa kokkolfaa deemu suma durii. Kanumaaf baay'inaan kokkolfaa deemna malee qofa qofaatti wajjin deemnee sin beeku. Qofa qofaatti maal inni seenaa argee hin beeku.
qofaatti moo? Inni akkuma carraa faasii Kan keenyan beekama akka kana hiriyootaan beekama. Ani hiriyootaadha kunis maal tuun ishee argee wal maal riyaalanis wal bukkeetti sinitti ni maama. Namni hundumtuu kiyyaa asitti fakkaatanii durba duukaa adeemu jechuudha. Macho. Itti duukaa gaafa adeemunni akkasumatti fakkaata godheeni. Malee waan biraafis miti isumatti nafaana naasee narraa fagaadhattee fedhan sirraa baqadhe malee dhimma biraa dhimma hin qabu sirraa maal sirraa qabaayyuu sirraa. Jechuun jireenya koo keessa gaggaltee an jijjeeqinna malee an waa'ee kiyyaa fa'a. Akka waan akkasii keessa hin galan lammata maal na ilaallata iyyuu kanarraa abbaarra beeku budaadha dhumtiire maalani kanatti naa ta'a jettee duukaa jiraatte maaltu na dhimma maaltu na gashina inni nama gidduu galan hundumtuu guyyaa isaatti waan hundumaa baruunsaa nafu gaarii isaa ta'u hama hundumtuu. Gaariidha. Harkuma duwwaa adeemta hundumaa dheengadda sarka duwwaa adeemta adda sarka duwwaa adeemta. Dheengadda kiyyaatu silkii fudhatee galirraan har'ammoo fudhayyuun baate. Silkii jaallatta jechuudha. Maal godhatta ammaa wal agartu maal godhatta silkii heloottee nuuni naalee fattaa adeemta akkasumas geessa. Ayya. Nama deebi'aati. Takka hojii wayii hojjettee ture. Heela. Sisirrateera diischa sirreesseera tanii godhaadhi. Argite? Anis argaan jira kun dhufaara. Ilaalaa kaamataa sirreesseera. Tole. Tole haa ta'u. Ariifadhee diishii tokko sirreesse akkan sirreessetu mana itti hin ba'e. Namoonni boo. Beekan isaan immoo? Maaltu beekama jechuudha diishii. Galoo. Akkamidha? Nagaadha miti? Jirtaa? Nama jira taa'uu ni danda'a? Anis akka namni hin jirre argee maraadhee iddoo kana taa'uu laataridha. Kaartaa pilaanitti goonuu lafa kanatti yaada haaraam. Dhugaa wanta abbaa hin qabne mula bara kana gaarii miti. Wanta numti abbaa qabaachuu qaba. Itti waamamuu wayii qabaachuu qaba. Xuruudha silaate. Mitiiree? Ati sitti waamamuu wayii qabaachuu qabdaa sin jechuu fedhan. Isa yeroo darbeef immoo dhiifamaa sin jechuun barbaadaa ture. Garuu lafa natti si arguun dhabe. Rakkoon qabuun waayee sin gaddisiisa taa'ee immoo yaadaan ture. Dhugaa ani immoo waan baay'ee masi gaddisiisa keessa bayyoo halkan ciisa dhabaan ture. Lakkan immoo gisii yaadaan ture dhugaa. Garuu namni fardaan barbaadanii lafa namatti dhufaanidhaan sirrii mala. Na barbaadaa turte yaadda? Keessa bayyee miidiyaarraan si barbaade si dhabe sidhaan. Miidiyaarraan immoo hojjedhaa. Garuu biyyuma kana keessa turteedhaa? Dhugaa? Dhugaa. Amma amma kana wal arguu dhabu. Tarii garuu gaarummaaf taa'aadha wal arguu dhabuun keenya har'a akka wal yaadnee sirriitti wal dubbisnee wajjin turruuf dhata. Hin ta'in oolu. Yeroo gaarii waan qabaannu natti fakkaachaa jira moo yooma xiqqaate daqiiqaa 50 fa'a. Guyyaa guutuu yoo ta'uu danda'ama jechuudha. Nama eegaan jirtu deema yaadu. Keenyaan eegaa. Is bakka asaluma iyyoonis lafa naqu dhabee hiriyoota kondo isaaniitti daa'u bilbileeraadhe namni tokko namni biizii hin taane hin jiru. Fayyuma baaseeti. Ba'ee maaliif hojiif ba'eeraadhe lafa naqu na bergasiin booddee hojichuu sinafee ijoollee yeroo tokkotti dawwalii nama lafa namaan biraa dhaqu dhabee rakkachaa jiran ture. Kanaaf warra walii wajjin turra amma galgalaatti wayyu achiin booddee irbaata keenyattee yoo barbaadde bultee ciree keessatti dabalattee galtaa kan kanaan alaa immoo irbaatuma keenyattee galta sin geggeessaa jechuudha. Irbaata nyaannaan dhaga'amaa godha. Dhugaa si wayyamoo ani immoo ganamas cireetti dabalattee furdatta reendhaa. Saawwa qofa miti kan gabbifamaa jiru amma akkoo namni gabbifamuu jalqabeera. Sittiin cimuree baasinsaa. Anatti moo siif moo siif qarshii miti lubbuu koon baasu wanti biraan kan booda yooma dhibeyyuu. Lubbuu keellee hin barbaadan. Saasaan bifa kana fakkaatu maddii kana fakkaatutti moo qarshii miti lubbuu nu barbaachisa kanaaf dhiiga fa'aa dhangalaasuu barbaachisa malee hangaruu kan si argatu tarii anan ta'ini laatadhii shakkaara. Atummaa isaan kutaa saree meetii jirtu. Maali waa'ee meetii dhiisata amma naafsatu jiraachaa jira iddoo kana miti namni kan biraan jiramoo naannoo kana. Naafsi qofadha kan jiraachaa jiru miti. Naafsi immoo saayitii kanatti tarii waaqayyo kan inni walitti akkasitti nu fidee fi wal barbaachisnaafdha. Si galaara kanaafiyyuu tarii ati dabbaramaa harta rakkina wayii yookiin cinqatti yookiin waa tokko keessa jirta ta'a. Anis immoo dhiphina mataa kootii keessa jirata. Isa kanaaf dhiphina koo nama naa irraanfachiisu guyyaa irraa kana keessatti kan inni naa kaasisadha ta'a. Lammata immoo fuuluma kana ilaalaa immoo gaddumtiyyuu namaan dhufu. Keessa beeyyuu gaddatu namaan dhufu fuula kana ilaalaa. Naaf fuulli kun immoo akka inni nafaana turuun barbaada.
Danda'ama miti? Rakkoon qabu. Of adda keera takkaamsa dhungadhuure. Qohi maanni. Maal rakkoo maalii qabu? Lakkii dhiisomni. Abbaa qabaa jechuudha wanti kun. Lakkee ka abbaa qabachuu soofan taane. Attuma abbaa qabaate rakkoon qabu. Kanaanis haa ta'u kan koo dirqaman si godhaan.